Oromoodha kanneen simple jirtan Ramzii Kaawanii warra jirtan please namni sittazina taatan please fila please maalif ilmaan Oromoo arraan tana yoonii fi warreen simple fi Washington Kaawanii jirtan yoonii fi kan filtan taate waa hedduu xaaxaa nurraa gabaabsitan jechuudha. Keessaafu namni waa'ee Oromoo irratti waa'ee mirga abbaa biyyummaa irratti falmatu kanneen hiriira bahu yookaan kanneen waan adda addaa godhu kanneen waa himatu mootummaa Ameerikaa tanatti yoonii fi koongiresa achi keessaa qabaate rakkoon furamte jechuudha. Please ilmaan Oromoodha. Choice biraa hin qabdu. Kanaa miti kanaan filadhaan qabdu. Saniifuu isii filachuun dirqamaa jechuudha. Nama Oromooti. Nama keeti. Nama siif dubbatu. Gabbaatee arraan tana gabbaatee filuun dirqamaa jechuu guyyaan arra malee hin jiru. Yeroo haga tokko sa'a haga tokko qofaafe saniifuu gabbaatee warri simple jirtan waliif dhaamaa filmaata kana akkuma miidiyaa adda addaa irraa Facebook adda addaa irraa namayyuu akka jirutti godhaa jiraachuu waan biraatiifuu gabbaanee ni dubbanna. Garuu waan dhimma keenya wajji walitti rarra'a Oromoo gabbaadha warri simple fi Washington jirtan Kaawanii Ramzii Kaawanii simple warri jirtan tokko nafina warri sittazina taatan warreen ollaan keessan nagee walii qabdan yookaan ollaan keessan isin dhaga'u kan Oromoon ta'in illee taatu kakaasaa haalaati filmaataaf akka cinaa dhaabbattan asumaan afeerraa isin dhaamna jechuudha. Yes, Amane for Congress, please. Choice biraan qabnu nama keenya cinaa dhaabbachuun dirqama keenya ta'uu qabdi jechuudha. Tuni silaa tan itti wal afeeran osoo hin ta'in tan namuu garagaraa irratti dalagee godhuu qabu. Tanaafuu akkana jenna akkasumatti illee waa'ee dhimma beelaa Harargee keessaa fi akkasumatti Baalee keessaa fi Gujii Walloo kutaa Oromiyaa keessa beela jirtu beeltii akka ajaa'ibaa dhufaa jirti. Hatattamaan deemaa jirti namni beelaan dhumaa jira. Kanarraa wal mari'achuun keessaafuu yooniin waa'ee beelaa irratti namuu kutaa jirtanii ka'aadhaa dirmadhaa. Ganda jirtanii kutaa jirtanii dirmadhaa. Yoon Harargee dimmadheen Baalee fi Gujii fi Walloo dirmadha. Dura akkasii jechuun waliif dirmadhaa ka dirmachuun qabneef immoo walirratti dirmadhaa. Kee beela baasi achi booda kasitti aanu beela baasi. Namuu haa waan Oromiyaa guututti waliin goonoo jenne godhuu hin dandeenyu takka takkaan akka Harargeetti akka Arsiitti akka Jimmaatti akka Wallootti akka Wallaggaatti akka Shawaatti namuu bikka jirtanii waan kana godhuun beela tana hatattamaan nama keessan cinaa dhaabbachuun dirqamaa jennaa jechuudha. Kanuma wanni biraa wanni goonu jirtu tana namuu matatti qabatee sosso'uun dirqamaa jechuudha gargaaru. Waa'ee biraati yoo walitti dhufuu baanne waa'ee namni keenya giseenii fi beelee cinaa dhaabbachuu irratti walitti dhufuun dirqama keenya jechuudha. Ammas gareen hundi walitti dhufuu qabdi akka Harargeetti warreen jaarmeenii Harargee hundi mataa walii qabachuu qaba. Dhageeffadhaa ilmaan Oromoodha. Yeroo biraa yoo walitti dhufuu dadhabne waan biraatiin yeroo beelaa yeroo namni keenya dhumaa jiru mataa walii qabatee namni gargaarsa nama keenya kan beelaan dhumaa jiru gargaaruun walitti dhufnee gaarii na fakkaata waan bareedduudha jechuudha. Ogguunii fi waan takka ni goonaa gabbaa guu jenne hawaasni keenya ogguu gabbaa wayii goonaa guu jenne gadi hin bahu. Ogguuniif immoo wanni takka taate mana keessaa ol komachuun mana keessaa abaluun nuti kamii jechaa ooluun barbaachisaa miti gabbaa jennaa jechuudha. Akkuma nama jaarame nama waa kaayyate nama jaarame nama isaatillee gargaara. Obboleeyyan kiyya nama jaarame nama wal dhaga'u saniin namallee gargaaruu danda'a. Mataa tokkoon afeerraan ummata keenya ummata Harargeetti afeerruus mataa tokkoon qaama tokko taanee garagaraa jaarmee garagaraa taanullee maqaa tokkoon ilmaan Oromoodhaa yeroo beelaatiif
maqaa tokkoon gabbaanee afeeruu danda'u nurra jiraachuu. Akkas ta'uu qabdi. Kanaafuu uummanni Oromoo yeroo ammaan tanaatti wanni godhuu qabu kutaa jirtu bikka jirtu gargaarii beelti Oromiyaa miti beelti naannoo hunda seentee jirti. Naannoonni hundi wal gargaaraa jira waan Oromoon ta'in Oromoo wal gargaaruu irratti kutaan hundi dammaqii ka'ii waa'ee beela saba keetii cinaa dhaabbadhuu jennaa jechuudha. Harargee qofaa miti yookaan Arsii yookaan Baalee qofaa miti yookaan Walloo yookaan Wallagga qofaa miti yookaan Shawaa yookaan immoo Walloo qofaa miti yookaan Gujii qofaa miti naannoo hunda wal geessee jirti. Saniifuu yeroo tana wanni gootu kasitti aanu kan bikka ati irraa dhalattee bikka ati beeytu nama gargaaruu beeytu achirraa eegaltee kaanitti dabartaa jechuudha. Obboleessa kee gargaartee ilma adeera keetii gargaartaa jechuudha. Kun haqa rabbiiti. Kanaafuu kutaan hundi lafaa kaa mudhii waliin kutina kutummaan takka bichaan cufaaf akka bikka buutum godhina ka'aadhaa wal gargaaraa dhaamsa isinii dhaamna. Harargeen ammoo akka ilmaan Harargeetti akki nuti yaa'aa jirru akkitti nuti yaa'aa jirru dhugaa sanitti gizee wanni takka dhufte bichaa ori'uu miti osoo wanni takka dhufne mataa horii qabachuun barbaachisa. Tanaaf halkanii guyyaa waa'ee Oromoo waa'ee Oromoo waa'ee sabaa waa'ee sabaa waa'ee sabaa jennaa jechuudha. Gizee wanni takka dhufte horii takkaa mana keessaa gabbee ilmaan Oromootiif illee waa takka hin goone yaamchi ilmaan Oromootiif yoon hin godha jee anna dhibdi akka malee. Saba kee cinaa dhaabbadhu sabboonummaa qabaadhu. Yeroo sabni kee dhumu yeroo sabni kee waa takka ta'u waa hunda keessatti gabba'i. Gizee sabni kee waa takka ta'e gabba'i. Gizee sabni kee beelee gabba'i. Gizee sabni kee miidhame gabba'i. Gizee sabni kee tumsa fedhu gabba'i. Bar tumsa biyyaa dhiisi tumsa asiiti ilmaan Oromoodhaa kaarra waa'ee Oromoof dubbanna jiru. Gabbaafnee dubbisuu dadhabnee bara gabbaafnee if hojji. Sabni biraa saba gartee kaleessa nu gobroomse abaaboo teenya fixe wajjin qabsoo Waashingtan DC kanaa fi naannoo Minisootaatti biyyoota garagaraatti guu qabsoo waliin goonu warran nu callisuu jiraachuu. Ammaaltu na cinqe dalagaatiyya kijibaa miti waan dhugaatiin dubbachaa jira. Sabboonummaa qabaadhu. Sabboonummaa qabaadhu dura. Roorroo saba keetii roorroo obboleessa keetii roorroo obboleettii teetii roorroo biyya teetii tiif sabboonummaa qabaadhu. Achi booda nama gargaarta. Dura sabboonummaa qabaadhu. Sabboonummaa jechuun biyya teetii fi ani dayyuusaa miti yookaan ani immoo nama biyyarraa fudhatanii kanuma jiraatuu miti. Ani isaanii gadii miti biyya tiyya niin falmadha. Aanaa kiyyaaf niin falma. Roorroo fittiin dhiisuu jii dura. Namni kee osoo sardamuu osoo nifi biyya tana keessatti harkaa ol qabnu gareen Minisootaa keessa jirtan irra guddaan keessan calliftanii teessan osoon ilmaan gartee kaleessa abaaboon isaanii nu gobroomsite. Biyya tana keessatti Minisootaa keessatti gizee hiriira ba'an baga isin finne jechuudhaan hagi baane haga killee hiriira ba'aa firraa dhorkinee guussine Minisootaa keessattis Waashingtan DC keessattis akkas jechuudha. Ammoo tatteessanii foddaan olaalaa turtan. Saba kam bikka buuta yoo saba kee bikka hin buune. Yoo sabni kee beelees gabbaatee akka nama sabboonummaa qabutti akka hawaasni kee si dhaga'utti gabbaatee waan hawaasni kee fedhu san godhuun dirqamaa jechuudha. Sagaleetti jedhee dhageeffamti himee. Sagaleetti jedhee dhageeffamti abbaa. Ni dhageeffamti sagaleen. Mee takka naa barreessaa warri jettan haa. Ni dhageeffamti fayyaadhaa. Sheer walii godhaa. Ilmaan Oromoodhaa sheer walii godhaa. Hayyoonni keenya kan Harargeedhaa. Ganaa takka takkatti gabbaasuu teenya gabba'uuf ta'an ammoo
akka gabbaan waliigalaan itti irratti hojjechuu nurra jira. Waa'ee beelaa qofaafi miti. Waa'ee beelaa qofaafi miti. Inni ilmaan Harargeedhaa akka jirutti haqa keenya diinarraa osoo hin ta'in haqa keenya obboleeyyan keenyarraa dhabaa jirra. Seenaan teenya bareedduun tan Oromiyaaf goone badaa jirti. Wanni nuti goone hundi akka ilmaan Harargeettiin isinitti hima. Akka beelaaf walitti dhufne osoo hin ta'in akka qabsoo Oromootti nuti akka nama qabsoon godhini kaanii fi kaan jala osoo yaanu akka nama qabsoon godhini akka nama rafaa ture taane jechuudha. Qabsoo Oromoo keessatti abbaa Oromoo taane abbaa qabsoo Oromoo taane akka nama rafaa ture akka nama abaaboon teenya qabsoon godhini dhugaa akka nama abaaboon teenya qabsoon godhini kaanii fi kaan jala osoo yaanu seena dhablee tahaa jirra jechuudha. Osoo seenaa qabnu akkatti himannu wallaalle qabsoo Oromoo keessatti yoo obboleessi keetiis si bilisoomse beekii qooda keessaa qabaachuu qabda. Yoo arra qooda keessaa qabaanne obboleessi keetii yoo si bilisoomse takka gadi takka oli takka deem takka taa'i siin jaa. Waan diinni siin juu ni qabanniniis suman ajjeefne malee dhugaan sinitti himaan qabsoo Oromoo keessaan ture niin beeka. Jalqaba irraa keessa ture. Obboleessi kee hojii dhalatte kan miraasa tokko hojii qabdu yoon fi miraasni isaa harka gale takka gadi takka oli takka taa'i takka deemsiin jaa. Bilisummaa lati qabdu hin jiru. Waan keetii irratti abbaa ta'uuf falmachuuf sirra jira. Haqni kee duroota Oromoo beelaaf walitti hin dhufnu yeroo beelaa qofa yeroo hunda walitti dhufnee takka ta'uu qabna. Gabbaanee waa'ee afran qalloo afeerra. Afran qalloon gosaa miti. Afran qalloon na dhageeffadhu waa'ee afran qalloo gabbaanee afeerre amma 60 waan nurra geessa arkitanii jirtan. We are succeed garuu irratti daleeyne bikkaan geenye jechuudha. Garuu afran qalloon seenaa Oromoo keessatti qabsoo gosaan goone qabsoo Oromiyaa afaan Oromoo qabsoo Oromoo utubdeeti Oromiyaa hunda ati Oromoodhaa ka'e tokko taanee haalan luuqa'e diinaaf mataa qaqqabaan ol ni ka'e kan barate hunda yaamte afran qalloon qabsoo Oromoo adda bilisummaa Oromoo uumte. Afaan Oromoodhaa kan bade kan namuu kan gaallaa ifin jee kan qottuu ifin jee kan maarree ifin jee dhabame afran qalloo keessatti hafee arranaa fi ati haasawina ilmaan keenya barsiifne kan afaan keenya dhiisee isaan ta'e hunda as deebisne afaan Oromoo miidheessine arra aadaan Oromoo tan irratti namuu akkana godhatu kun afran qalloo keessaa hafee quba qabaadhu. Afran qallooti aadaa Oromoo irratti hafee afaan Oromoo irratti hafee aadaan Oromoo tan irra addunyaa tan irratti bareedduun akkanatti namuu kutaa hundaa akkana godhatu hundi kutaan hundi dhiiftee turte. Dhugaan sitti himaa dhageeffadhu. Dhugaan sitti himaa dhageeffadhu dhugaadha. Aadaan Oromoo tan irraan tana kutaan hundi kana godhattee ittiin jirtu kun afaan Oromootu dhiisaniiti afaan Oromoon dubbatan. Afran qallootu afaanis aadaas qabee jabeessee kai kara qabsootis jee adda bilisummaa Oromoo uume arra nuti waan sanirraa qooda dhabaa jirra jechuudha. Waan hin jaaraminiif jecha waan waliin dhageenye jecha waan kana karaa yaanu jecha akka ilmaan Harargeetti Harargeen mul'ata tokko qofaa miti. Waan takka takka ni dhageenya addunyaa irratti warreen Ijiptii fi mooraa baqataa jirtan qilleensa irratti waa'ee Harargee ijaaraa jirtan hayyoota hamaa soosiftan warreen ilmaan Oromootiif qabsaa'aa jiru biyya alaa tana keessatti hayyoota keenya gurguddaa kanneen gabbee ilmaan Oromootiif haasawaa jiru kama feertan isin dhageenya isiniin dhagaya. Ammoo ilmaan Oromoo yoo hayyoota keenya kabajne yoo beekaan keenya kabajne yoo sheekaa keenya kabajne yoo manguddoo teenya kabajne yoo haawwan keenya kabajne yeroo takkallee bikkan geenye bikka ga'uufis hin teenye an dhugaan isinitti hima yoon Harargeef quuqameen Arsiif quuqama quba qabaadhu
yoonii fi Harargee quuqamee Wallaggaa quuqama yoonii fi Harargee quuqameen Shawaaf quuqama nama Harargeef anaannatuutu kutaa biraatti anaannata isaanilleen yoo ati Harargeef anaannachuu baatte isaaniif anaannatte ammuma shuruursi godhan malee booda kan saganda isaatii fi saba isaatii fi biyya isaatii fi naannoo isaatiifuu humaan tarin siin jaan si arrabsan tana dhugaan sitti himaa dhageeffadhu dhugaa jirtuun sitti hima ani ogguun qabsoo godhu biyya alaa tana keessatti gabbee dubbadhu ifirratti hirkadheetiin godha malee namni na gooseetii miti waa hunda keessatti ifirra hirkadheetiin kanii wajji godhu hundaan ifirra hirkadheetiin godha akka ilma Harargee tokkottiin godha qabsoo sanbira dabree akka ilma Oromooti jechuun jara obbale bar ilmaan adeerran keenyaati kutaan biraa nuti immoo Harargeen obbaleeyyan tanaasan hin qabnu kan nu keessa jiru kan Oromoon ta'inilleen akka obbaleeyyanii fudhannee qabsoo hojii goona sheer godhiin sinjee asuma keessatti illee amaanee badhaasoo hin irraanfatin osoon tana juu warreen simpool jirtan ramzii kaawanii jirtan chaansiin nuti qabnu namni koongiresa keessa nu jiraachuu qabu isii qofa guyyaa sa'a murna haga tokko bicha qabna please warreen simpool jirtan manguddoon sittaziina qabdan dargaggeessi amma 18 olii warreen sittaziina fudhattan please deemaati sheer vote godhaaf please deemaa vote godhaaf please nama tokko koongiresa keessa kaayachuu jechuun rakkoo ala dhaabbannee waa goonuu fi waa hunda nurraa sablifti nama Oromooti sabboontuudha deemaadha sheer walii godhaa deemaadha vote godhaaf yoo nama keetii vote hin goone yoo tatteesseetuma xaluma jettee teesse namni amna fuudhee waa godha nama waa dalaguutu waa tolcha nama dalaguu waa balleessa waa balleessaa isinii jechaan jirru deemaa ummata Oromoo gargaaraa warri simpool jirtan ni dandeessan irra rakkoo Oromoo furuu chaansiin achi keessaan dhufte isin godhuu dandeessan nuti warri Minneapolis jirru godhuu hin dandeenyu isin kakaasuu malee soo gaafa Minneapolis keessaa nu dhufees irra daliinaa jechuu gaafa simpool keessaa dhufe yookaan immoo ramzii kaawanii keessa jiru warri ramzii kaawanii keessa jirtan deemaa vote godhaa chaansiin arra malee hin qabnu please tanumaan dhaamsa isinii dhaama akka nama tokkotti haasoo obboleeyyan kiyya kanneen Harargeetii fi kanneen beela Harargeetii fi beela Oromiyaa keessa jirtu dubbachaa as keessattis waan isii dabarsuun qabaa jechuu sheer walii godhi kan dhageen haa dhaga'u please at least dalagaa jiraachullee for 1 hour for 2 hour dalagaa dhiisuu qabda silaarra akka kiyyatti bootiif numaan dhiisa yookaan immoo yeroo haga san haga bootii san fudhadheetiin dhufee darbee deema sheer walii godhaa waa'ee Harargeettiin deebi'a amaanee for congress please cinaa dhaabbadhaa guyyaa sa'a hagan ka hammaa kana waa'ee Harargeettiin si deebi'a waa'ee Harargeedhaa nuti bikkatam irraa jirra namoonni Harargee taatee ati namoonni Harargee taatee afran qalloo afeerraa afran qalloon dhufin dhageeffadhu sittiin hima dhageeffadhu Harargee taatee namni Harargee taatee afeerraa afran qalloon dhufin afran qalloon tanii sitti himu jiru kana afran qalloon oborraa fi baabbilee fi dagaa fi alaa miti akkatti gosaan isi lakkaawanii siimansan qofaa miti afran qalloon gadaameessaa qabsoo Oromoo peentaagoonii qabsoo Oromooti tan dura peentaagoonii qabsoo Oromooti bikka qabsoon Oromoo itti utubamte bikka afaan Oromoo kan bade ittiin jiraachisaa turte sigalee unkura afaan Oromoodha aadaa Oromoodha qabsoo Oromoodha si kanaatu si hawaan kana qabuutu himachuu dadhabee badaa jirarra dheengadda waa'ee gaafa Milikirraa gaafa Hayile Sillaaseerraa gaafa Dargiirraa
gaafa mallasirraa ilaa haga ammaatti mee ilaa haga gaafa mallas godhi mililikirraa ilaa haga mallas namni Harargee nafne bar dhumuudhaan abbaa qabsoo godhatu tanaafuu arraan tana Harargeen bikkatam jirra akkanumatti murni tokko jaaramee kophaa ca'a murni tokko jaaramee kophaa ca'a murni tokko jaaramee kophaa ca'a walit dhufuun ni jabaatte Harargee ammallee hooma sanii deebi'aa jira haga hayyoota keenya afeerrannee mataa wali qabannee harargummaa tana jaarrannee harargummaa tanarratti afran qalloon qabsoo oromootiif mataadha afran qalloon akka afran qalloon Harargee taatee bar oromiyaa hunda bikka buute si nuti warra jaarmee Harargee juu kana darreedha malee silaa afran qalloo mataarra yaanaani bar mataa gubbatti warra yaa'u qabuun warra jaarmee Harargee jee deddeemu kana akka jaarmee Harargeetti afeeramteeti akka kophaatti kanama kophaa afeeramee dhufaa turte akkasi ilmaan oromootiif gargaarsa ilmaan oromoo kan beelaa kanaa godhuufis jaaramuu qabda mataan jaarame kun walitti dhufee akka ambiti jaaramtee waa lafaa qabdutti waan lafaa qabdu sanirraa kannite haasawaan nama keeguu gabbaasuu feetes takka cabala gootee yaamuu qabdaa jechuudha yaamtasii dhufanii jechuudha ogguu kaan gara deeme ogguu kaan gamana deeme ogguu kaan gattaa'e ogguu kaan ol ka'e hawaasni keenya akkamitti nuu dhufa akkamitti hawaasni keenya bu'aa buusa ogguun waan takka gootu manguddoo teetii fi hayyoota keetiin mareechuu ogguu waan takka gootu namoota keetiin mareechuu hawwan keetii fi manguddoon mareechuu maal godhuu qabna sadarkaa kanarra jirra yoo duraan jaaramee adda addaa qabaannellee koottaa waan kana waliin waan beekata kaa goonaa jechuun dirqamaa jechuudha yoo tanan ta'in yoo kophaa deemte Harargeef waa takka hin gootu arrammoo jilmatti himaa jira yoo tana ilmaan oromoodha jilmatti himaa jirra yoo tana ilmaan oromoo ilmaan Harargeedha hayyoota keeysanii fi beekaa keeysan ibdura keeysanii ibdura kaa baattan yaamtanii mareechuu baattanii akkanumatti akkanuma nama gartee ganda gandatti wal maratee ganda ganda wal filee akka wal beeku wal filee akka gosaa wal filee akka gandaa wal filee akka saahibaatti wal filee Harargeen deemnee yoo jennu taate hin taatu hin jaachuu nuti hundi warreen jaarmee Harargee jaarra jennu mataa wali qabachuun dirqama keenya akkatti bu'aa ilmaan oromootii buusnus kana jechuudha akkatti bu'aa oromoodhaafis buufnu ilmaan Harargeetiifis buufnu yoo mataa wali qabanne qofa nuti jaarmee Harargeedhaa taanee bar waamicha afran qalloo dhufuu dhabnee bar cinaan tokko irra guddaan dhufuu dhabee tattaa'ee hagi ummanni hagi qulqulluun hagi qilleen hagichi dhufee babbareedsan hagi sabboonummaa qabu san hawwan keenya kan dhufan thank you haba Faatuma haala baara galatoomii siin akka nama tokkotti galatoomii akka hawwanitti warreen afran qalloo dhuftanii kasi bareechitan galatoomii haadha Ahmad galatoomii haadha Ahmad Halima haadha Ahmad galatoomii haadha duulaadha galatooma hawwan keenya warra afran qalloo dhuftan galatoomii adaade galatoomii fayyaade adaade galatoomii habootiyya galatoomii adaadaatiyya baga dhufte waa'ee afran qalloodha galatooma manguddoo teenya warri dhuftan warreen irraa haftan ammoo warreen
wanni garagaraa isin hambifte akka seenootan qajeelottiin qaba warreen ammoo foddaan nu laaltuuf akkam ta'an jettanii foddaan nu laaluuf haftan sablina keessanii jechuudha warreen afeeramtanii masgiida sadeenuu afeerre aboo galatoomi sheeticha achirraa du'aa nu godhe jiraadhu umriin ta'e jazaan kee jannataa jennaa jechuudha galatooma warreen afran qalloo dheengadda Julaay 20 takka warreen afran qalloo irratti arkamtan warri guyyaa arkamtan warri gargala arkamtanis galatooma keessaaf warri guyyaa warreen achirratti du'aa nu gootan sheekotiin teenya tan dhuftan sheekotiin masjid Toofiq galatooma galanni keessan jannataa ta'u warri haftaniifis an galatooma afaan isin jiru rabbi isin haa qajeelchu warri afeeramtanii haftan warri nu wajjin irra dalagaa turtan warri achirraa du'aa godhuu ture qabu silaa achirraa dhufee du'aa godhuu ture masjid Bilaalis ture silaa akkas ture